Guyyaa goototaa. Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo yaadannoo wareegamtootaa. Guyyaan kun guyyaa Oromoon amantiin kutaan addaan ba'uu diduun boolla tokko seenanii fi tokkummaan Oromoo akka hin cabnetti dhugaarra dhaabbatee. Lammaffaan guyyaa hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo amanamummaan of gochaan agarsiisanii siidaan yoomuu hin cabne falmaa bilisummaa xiiqiin gadi dhaabbateedha. Sadaffaan guyyaan fedhiin diinotaa cabuun caba lafee gootota Oromootiin abdiin dagaagee waadaa haaromee dhaloota honnachiise xiiqiin Oromoo garaa bulteen lafaa kaasee falmaatti dachaase. Arfaffaan guyyaan kun guyyaa dhalootni wareegamtoota isaa waliin dubbatee kaayyoo galmaan ga'uuf isaan hin dagannu daandii keessan irraan hin maqnu falmaa lakkifnu hanga galiin geenyu jechuun waadaa seenanii fi dirqama walitti kennuun falmaa xumura gochuuf akeekame. Shanaffaan ilmaan Oromoo kutaa biyya lafaa hundatti argamtan biratti eebilli 15 guyyaa yaadannoo ta'uun cinaatti guyyaa waadaa haaromsanii fi tumsaa qabsoo bilisummaa Oromoo dirree geggeeffamaa jiru ta'uun ergaa itti fufee waggoota kurnootaan dabarsee hammas jabaatee itti fufee jira. Ja'affaan nutis wareegamtoota yaadachaa qabsoo keenya tumsuun falmaa bilisummaa xumurarra geessee galiin ga'uuf haalaa fi bakka kamuu osoo hin daangessin waadaa koo haaromseera. Torbaffaan humnaa fi dandeettiin qabu hundaan woboo cinaa dhaabbannee waraana keenya kaayyoo gootota baatee imaltuu bilisummaa deemaa jiru jabeessuun hawwii bilisummaa sabichaa mirkaneessuuf waadaa seennaa. Saddeetaffaan qawwee gootonni irbuu shinnigaa barbaachaaf deemanii itti dhabaman bitannee woboo jabeessuun akeeka wareegamtoota galiin ni geenya. Yaadannoon kun kan wareegamtoota falmaa haqaa bilisummaa irratti cabaniitiif haa ta'u jennee isiniif dhiyeessine.